Yooyyaa akkam jirtu daawwattoonnii fi hordoftoonni YouTube chaanaalii Gosaanaafoo dubbiin hundeeffama magaalaa haaraa Shaggar jedhu ajandaa miidiyaa guddaa ta'eera. Namoota dhuunfaarraa hanga aangawoota mootummaatti fi hayyoota danuuf gaaffii guddaa ta'eera. Qondaalli mootummaa federaalaa Obbo Taayyee Danda'a gaaffii 11 qaba jechuun qeeqa isaanii jalqabaniiru. Qondaalli kunii fi mootummaan naannoo Oromiyaa waliif bitaa ta'uu erga eegalanii turaniiru. Miseensi caffee fi ministeera deetaan ministeera nageenyaa Obbo Taayyee Danda'a qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa ta'uun ni beekama. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti aangoo seerri kenneefitti akka fayyadamne yookiin fayyadamaa hin jirre caffee irratti osoo hin hafin dubbataniiru. Rogeeyyiin miidiyaa tokko akkas jechuun gaafatu. Paartiin siyaasaa walii isaaniif nagaa hin qabaanne dhuguma nagaa biyyaaf nu buusu kan keessa isaaniitti hojmaata paartichaa malee hojjetan siyaasa biyya keenyaa ammayyeessuu ni danda'uunis gaaffii namoota danuuti. Kun osoo kanaan jiru Obbo Taayyeen akkas jechuun gaaffii 11 waa'ee hundeeffama magaalaa haaraa Shaggar jedhamtu magaalota godina addaa walitti makuun karoorfame irratti gaaffii isaanii eegalaniiru. Shaggar akkamitti eenyuuf gaaffii 11 qabna jedhan Obbo Taayyeen. Shaggar duraan Finfinneen beeknaayyuu amma magaalaa Finfinneen alatti ijaaramuuf deemutu Shaggar jechaa dhageenye. Magaalichi magaalota marsaa Finfinnee fi gandoota baadiyyaa godina addaa jala turan garii lagatee garii ammoo hammata jedhama. Yaadichi dansaa ta'uu mala garuu herreega kamiin akka sun ta'e jarri nu waan beeku hin fakkaatu. Magaalaa Sandaafaa irraa ganda duwwaa 3 Shaggar galee Sandaafaan gara Fiichee jedhame xaafoo Finfinnee keessa taree Fiichee baha jechuudha. Kun misoomaa fi bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf godhama jedhan. Ammoo caaseffamni kun firoomaa fi addoomina maastar pilaanii bara EPRDF sana waliin qabu rabbitu beeka. Qorannoo Shaggar ganna 6 fudhate jedhu jijjiramaan gamanni reefu waggaa 5 ta'ee dubbiin wal keessa jira fakkaata. Akka aangoo aadaa fi sirna silaagaa fi deebisuu malee adeemsi jallatee hojmaanni dhimnaan keessa dubbii quba dhabnee callisuuf gaafatama qabnuuf rakkanne dhimma uummataa dubbatuuf heeratu mirgaa fi dirqama nutti kenne. Gaafa miseensa caffee ta'an heera Oromiyaa keewwata 48 muraa 3 jalatti uummata naannichaa hunda bakka buune dirqama heera naannichaa kabachiisuu ammoo keewwata 9 muraa 2tu nutti kenne. Kanaaf gaaffii 11 dhiyeessine. Gaaffiin jalqabaa bulchiinsa dabalataa hundeessuu laallata. Aangoon bulchiinsa dabalataa hundeessuu kan caffeeti. Dhugaa kana heera mootummaa heera Oromiyaa keewwata 49 muraa 3 ba'aa fi labsii heerichaa fooyyessuuf bahee lakkoofsa 94 1997 muraa 5 irraa hubachuu dandeenya. Naannichatti sababa baay'ina uummataa yookiin sochii dinagdeef magaalota godinoota yookaan aanaalee dabalataa hundeessuun barbaachisuu mala. Raawwiin isaa garuu mariif murtii caffee akka barbaadu aangoon mootummaa olaanoo kun Obbo Taayyeen eeraniiru. Kana biratti caasaa haaraa hundeessuun yookaan caasaa ture diiguun gaaffii baajetaa kaasa. Baajeta Oromiyaa kan murteessu ammoo caffeedha jedhaniiru. Itti fufuun dambii fi hojmaanni kana faallessu jiraachuu hin danda'u. Hunda caalaa dinagdeen Oromiyaa dhibbantaan 40tti kan dhiyaatu magaalota 5 marsaa Finfinnee kanneen keessa jiru jechuun gaaffii isaanii tuffanii. Magaalota kanneen keessa uummata miliyoonaan lakkaa'amutu jiraata. Ajandichi akkan jabaa jechuudha. Dhimma hagana ulfaatu beekamtii fi marii caffeetti malee murteessuun yaaduuf ulfaatu malee ammoo hojmaan heerrii fi loojikiin cabeera. Magaalonni mana maree qabu. Dhimma magaalaa irratti aangoo olaanaa kan mana maree magaalichaati. Magaalli tokko magaala biraatti makamuuf marii fi murteen mana maree magaalichaa dirqama. Manneen maree magaalota naannawaa Finfinnee garuu ajandaa Shaggar tolchuu irratti hin mari'anne. Murtee mana mareetti alatti magaalaa diiguun heera faallessuudha jechuun qeeqa isaanii dhiyeessanii. Gochi heera faallessuu ammoo kufaa ta'uun
keewwata heera mootummaa Oromiyaa keewwata 9 muraa tokko jalatti tumameera jedhan Obbo Taayyeen utuu kun beekamu maaliif heerri cabe heera alatti maaltu tola jechuun mallattoo gaaffii guddaa kaanii